Okay, hordoftoota keenya chaanaala AF4Tube kutaa 24ffaa kana keessatti jechi 70ffaa nuti ilaallu maal jetti? Bad jetti. Egaa 69ffaa irratti maal ilaallee turre? Jecha 69ffaa good kan jettu ilaallee turre. Good jechuun gaarii jennee walumaa galatti hiiknee bira dabarree jira. Egaa masaanuu jecha good jettu kanaa dubbachuudhaaf Ingiliffaan masaanuu yookaan oppositii kan jennu sanadha. Good jechuun gaarii yeroo ta'u, bad jechuun immoo hamaa akka jechuuti. Gaarii fi hamaa masaanuu walii jechuudha jechoonni kun. Good yeroo jennu gaarii jechuu keenya, bad yeroo jennu immoo hamaa jechuu keenya jechuudha. Egaa sadarkaa keessan irratti jecha kanaaf kan beekuu qabdan faayidaa lama qabdi. Isheen tokkoffaa maal jechuudhaaf? Yaraa yookaan hamaa jechuudhaaf. Wanti tokko hamaadha yookaan yaraadha jechuudhaaf jecha bad jettu kana fayyadamuu ni dandeessu. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. This charger is bad. Fakkeenyaaf chargera bilbila keessan jechuudha. Haaraa bittanii chargerri sun yoo yaraa yookaan hamaa ta'e, yoo dafee isiniif hin guutu ta'e yookaan yoo sirriitti hin hojjetu ta'e maal jettu? This charger is bad jettu. This jechuun kun yookaan kana jechuudha. Kana. Charger jechuun chargerii bilbila keenya chargii itti godhannu sana jechuudha. Is bad yoo jettan ammas keessatti jechi bad jettu. Bad kan jettu kana yeroo bakka qullaa kana gashitan jechuudha. Maal jechuu keessanii? This charger is chargerri kun bad hamaadha yookaan yaraadha. Dafee charjiin guutuu yookaan sirriitti hojjetu akka jechuusaati yaadni isaa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka bad jedhu kanatti good kan jettu kana yoo gashitan, this charger is good yoo jettan chargerri sun baay'ee bareedaadha. Dafee guutaa fast charger kan jennu sanadha jechuudha. Dafee guutaa bareedaa sirriitti hojjeta akka jechuuti. Baadiin yaraa yeroo ta'u, good kan jennu immoo gaarii akka jechuudha. Egaa jecha kana dura ilaalle not kan jettu kana maaliif fayyadamne jennee miti jechuudhaafi faayidaan kana biraa maal jechuudha? Jecha not jettu kana fayyadamne jecha tokko masaanuu gochuu ni dandeenya. Jecha masaanuu fakkeenyaaf good kan jettu kanarratti fuulduratti not kan jedhu yoo daballe not good yoo jenne gaarii miti akka jechuu keenyaati. Not jechuun walumaa galatti akkuma kana dura ilaalle miti yeroo jechuu barbaannudha. Wanti tokko miti jechuudha. Good yeroo jennu gaarii yeroo ta'u, not good yeroo jennu immoo gaarii miti akka jechuudha. Jecha kana jechoota masaanuu isaanii argachuudhaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf asitti kaga jalaa jiru kana good jechuun not bad jechuudha. Maaliif bad yeroo jennu hamaadha. Bad yeroo jennu hamaadha. Jecha kana dura not kan jettu kana yoo gashine maal taati? Bad jechuun hamaadha. Miti yoo jenne kana fuulduratti maal jechuu keenya? Isa kana miti. Isa kana miti yoo ta'e immoo masaanuu isaa ta'a jechuudha. Bad jechuun not good jechuudha. Hamaa jechuun gaarii miti jechuudha. Walumaa galatti isheen kun hamaa akka jechuuti. Bad jechuun hamaan walqixa. Not good jechuun immoo good yeroo jennu gaariidha. Not good yeroo jennu immoo gaarii miti. Gaarii miti akka jechuuti. Kun walumaa galatti yaadni isaa bad yeroo jennu hamaadha. Walqixa not bad yeroo jennu immoo gaarii miti akka jechuudha. Ishee kanallee akkasitiin qabadhaa. Jecha not jettu fayyadamtanii jecha tokko masaanuu gochuu ni dandeessu jechuudha. Oppositii isa jennu sana jechuudha. Fakkeenyaaf good jechuun maal wajjin walqixadha? Not bad. Good jechuun gaarii jechuu yeroo ta'u, gaariin maal wajjin walqixadha? Bad jechuun hamaa jechuudha. Hamaa irratti immoo jecha not jettu kana fuuldura yoo gashitan hamaa
hamaa miti akka jechuu ta'a jechuudha. Not bad jechuun hamaa miti akka jechuuti. Hamaa miti. Gaarii jechuun maal wajjin wal qixadha? Hamaa miti akka jechuudha. Kanaaf jecha not jettu kana jechoota fuuldura gashitanii fuula dura jechuudha. Dura gashitanii maal jechuu ni dandeessu? Oppositii isaa yookaan masaanuu jecha sanaa dubbachuu ni dandeessu. Good yeroo jettan gaariidha. Not good yeroo jettan immoo gaarii miti. Miti jechuudha. Walumaa galatti jechi not jettu kun miti akka jechuu keessaniiti. Bad yeroo jettan hamaa. Not bad yeroo jettan immoo hamaa miti akka jechuuti. Egaa kanneen akkasitti walqixxummaa isaanii adda baafattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa himoota fakkeenyaa kanallee ilaaluu ni dandeessu. Faayidaa lammaffaas ni qabdi. Jechi bad jettu kuni innis maal jechuudha? Jibbisiisaa. Wanti tokko jibbisiisaa yeroo jechuu barbaannu wanti tokko jibbisiisaa ta'e wanti sun jibbisiisaa yeroo jechuu barbaannu maal fayyadamuu ni dandeenya? Jecha kana fayyadamuu ni dandeenya. Jecha bad jedhachuudha. Jecha bad jedhu fayyadamuu ni dandeenya. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu. Today is a bad day. Fakkeenyaaf guyyaan har'aa guyyaa jibbisiisaadha. Guyyaan har'aa guyyaa jibbisiisaadha. Yeroo jechuu barbaadan maal jechuu ni dandeessu? Today is a bad day. Today jechuun har'a akka jechuuti. Bad jechuun hamaadha. Day jechuun guyyaa. Guyyaa. Today is a good day. Yoon jedhe maal jechuu kooti? Guyyaan har'aa guyyaa gaariiti. Good jechuun gaariidha. Bad jechuun immoo hamaa. Today is a bad day. Har'i guyyaa hamaadha. Fakkeenyaaf roobni roobuu ni danda'a. Wantoonni garaagaraa jireenya keenya keessatti ta'uu ni danda'u. Guyyaan sun guyyaa hamaa akka ta'e ibsuu yoo barbaanne today is a bad day jenna. Ishee kana jechuudha. Garuu guyyaan sun guyyaa gaariidha yoo jechuu barbaanne today is a good day jenna jechuudha. Ishee kana garaagarummaa jechoota lamaan kana adda baafadhaati itti fayyadamaa jechuudha. Egaa example kana biraallee dabaluu ni dandeenya. It is a bad job. Fakkeenyaaf namni tokko hojii inni hojjetu jibbee. Fakkeenyaaf dalagaa inni dalagu jibbee maal jechuu danda'a? It is a bad job jechuu danda'a. Maaliif hojii inni hojjechaa jirurraa miindaa yookaan kaffaltii gahaa argachuu dhiisuu ni danda'a. Yookaan immoo sa'a ganama lamarraa kaasee hanga galgala sa'a sadiitti hojjechuu ni danda'a. Hojiin sun isa jibbisiisee maal jechuu ni danda'a namni suni? It is a bad job jechuu ni danda'a. It kan jettu sun maal bakka buuti? Hojii sana bakka buuti. Hojii sana. It is a bad job yeroo jettan hojiin sun jibbisiisaa ta'uusaa agarsiisa jechuudha. It is a bad music. Music jechuun muuziqaa akka jechuuti. Sirba. Fakkeenyaaf sirba tokko dhageessanii sirba nama tokko kan gadhiifame jechuudha. YouTube irraa agartanii sirba tokko YouTube irraa agartanii sirbi sun jibbisiisaadha yoo jechuu barbaadan it is a bad music jettu. Sun immoo maal jechuudha? Sirbi sun isinitti hin tolle, sirbi sun jibbisiisaadha yeroo jechuu barbaadan akkasitti itti fayyadamtu jechuudha. Jechi it jettu kun ka fuulduraa kun maal agarsiifti? Muuziqaan sun maal ta'uu isaati? Hamaa ta'uu isaa. Muuziqaa sana bakka buute jechuudha. It is a bad music yeroo jettan it kan jettu kun maal bakka buuti? Muuziqaa sana bakka buuti. Music jechuun immoo walumaa galatti muuziqaa akka jechuuti. It kan jettu kun garuu muuziqaa isin jibbitan san jechuudha. Ishee kanallee akkasittiin qabadhaati. Bad hamaa, good gaarii jettanii himoota garaagaraa uumtanillee dubbachuu ni dandeessu. Egaa mee jecha salphoo taatee fi kutaa keenya kana keessatti adda baafachuu qabdan jecha 71ffaatti adabaruu ammallee na waliin ta'a.